jirra. Maqumaaf jirra duraan dursee koreen ijoolleen lafaa dhuftu jajjabeen biyya Niizerlaandi keessa jirtu waan kana harka hawaasaa maqaa Oromootiin biyya tana bu'ee jiru cabsitee waan kana mul'isuu keessanii fi guddaa galatoomaa ulfaadhaan mallee. Inni kaan wanni an gabaabsee isin jechuu barbaadu hoggaa asittis walitti argamnee akkatti kabajaa fi naamusaan walitti deebinee waliin kaayyoo teenya waan baaneef sangalmaan gaachuu danda'uu qabnaa akka addan faffacaanes isin kabajaa fi naamusaan jaaramnee jaarmaa keenya agarsiisuu danda'uu qabnaa. Wanni jirtu warri amma dhuftanis baga dhuftan biyya Niizerlaandi bareeddu haa ta'u garuu hawaasni nurra rafee jira. Hawaasni ummataaf sagalee hin ta'u. Hawaasni biyya tana jiru yoo faaqame marti isaa lafa Finfinnee guuratee Adaamaa guurateeti keessi isaa piippi. Gubbaan immoo hawaasaaf ni taana abshiir nuti hawaasa bakka isinii bu'aa jeniiti nu dura tatta'aa jiran. Waan kana hundi keessan sammuu teessan keessatti qabadhaa dubbii tana. Dubbiin tuni gaafa isin waan akkanaa goona hawaasaaf sagalee taana hawaasaaf dhaabbanna hawaasni keenya akkana keesseera waan akkanaa isinirraa barbaanne jettaniini isin hin dhagayan akka haajaati isin tabiraatti akka qofa itti irraa barbaaddanitti fakkaata. Haa ta'u malee koreen hawaasaa gaafa hawaasa kana bakka bu'ee taa'u nu fayyaduufi isin fayyaduufi warra maruuf kana fayyaduufi warra biyyaatiif sagalee ta'uufi dhugaa ummataa baasuufi dhugaa ummataa dubbachuufi malee isinirras rafee hawaasarras rafee oromiyaarras rafee nu gurguratee habiyyaa gurguratee waliin teenyee fi sharafamaa jira. Kana quba qabaadha. Akkan gurguramne isin eega biyya dimokiraasii keessa jirta biyya dubbatanii irraa si dhagoo keessa jirta waan ta'eef gabbaa dubbadhaa abbaa isinii ta'eef dura haadhaa akka isin deemuudha. Akkasuma immoo guruupii waboodhaa abaa woboo biyya Niizerlaandi keessa jirtu jira asitti ijaaramtee jiru. Isaanan kanallee hawaasni ukkaamsee ture. Hawaasni biyya tanaa bakka bu'e. Isaanan kanallee waa agarree ifitti dhiyeessinee waliin mari'achaa jirra. Guruupii saditti seenaatii miseensataa miseensa abaa woboo ta'uun yeroo ammaa kanatti furmaanni jiru kana qofa. Oromiyaan yoo kanan ta'ini wanni ishii baasaan jiru. Yeroo ammaa kanatti qabsoon karaa nagaatillee hin baafne akka amma waliin laqqaamtee taa'u jirtu ni agartan jechuudha. Kanaafuu Abiyyi Ahmed Oromoo bakka hin bu'u, Oromiyaa bakka hin bu'u. Oromiyaan adhallee borullee biyya malee naannoo miti. Waliin gallu? Walii galla. Oromiyaan biyya malee naannoo miti waliin gallu? Walii galla. Waliin gallaami? Yaa. Oromiyaan? Biyya. Oromiyaan? Biyya. Oromiyaan? Biyya. Oromiyaan? Biyya. Qabadhu qabanneeti. Kanaafuu kabajamoo obbo Yaabsiraa fi akkasuma jaadhirkoon nuti argamanii isaan yoo na dura isin beeysan hin beeku miseensota abaa woboo biyya tanaa keessa jiranii wal baraanii hawaasa wal baruun carraa akkanaa kanarratti kanaafuu wanni isin abdii fuula duratti qabdan kana qofa wanni isin hin jiru barbaadu kana ittaan sun immoo Oromiyaarraa karaa dhaabbatutti yaana Abiyyi Ahmed Abiyyi Ahmed. Abiyyi Ahmed. Abiyyi Ahmed. Oromiyaa. 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 Gurguree. Gurguree. Fitee jira. Fitee jira. Oromos. Oromos. Kaan ajjeesee. Kaan ajjeesee. Kaan gurguree. Kaan gurguree. Kaan biyyaa baasee. Kaan biyyaa baasee. Ari'ee jira. Ari'ee jira. Abiyyi Ahmed. Abiyyi Ahmed. Oromoo. Oromoo. Bakka hin bu'u. Bakka hin bu'u. Abiyyi Ahmed. Abiyyi Ahmed. Oromiyaa. Oromiyaa. Bakka hin bu'u. Bakka hin bu'u. Ajjechaan uummata salaale irraa dhaabbattu. Ajjechaan uummata salaale irraa dhaabbattu. Ajjechaan uummata shirka irraa dhaabbattu. Ajjechaan uummata shirka irraa dhaabbattu. Ajjechaan daangaa Somaaliyaa irraan jirtu haa dhaabbattu. Ajjechaan daangaa Somaaliyaa irraan jirtu haa dhaabbattu. Ajjechaan Wallagga keessatti jirtu haa dhaabbattu. Ajjechaan Wallagga keessatti jirtu haa dhaabbattu. Daangaan Oromiyaa saamamaa jiru. Daangaan Oromiyaa saamamaa jiru. Daangaan Oromiyaa saamamaa jiru. Daangaan Oromiyaa saamamaa jiru. Dhiigni Hacaaluu nuun baane. Dhiigni Hacaaluu nuun baane. Gumaan Hacaaluu nuun galle. Gumaan Hacaaluu nuun galle. Gumaan Baatii Urgeessaa nuun galle. Gumaan Baatii Urgeessaa nuun galle. Gumaan Kumaatamaan Qeerroodhaa nuun galle. Gumaan Kumaatamaan Qeerroodhaa nuun galle. Abiyyi Ahmed Qeerroo bakka hin bu'u. Abiyyi Ahmed Qeerroo bakka hin bu'u. Abiyyi Ahmed Oromoo bakka hin bu'u. Abiyyi Ahmed Oromoo bakka hin bu'u. Sirni gabroonfataa Abiyyi Ahmed kalmatti feelliif. Sirni gabroonfataa Abiyyi Ahmed kalma wayyaaneeti. Oromoon. Waan jaarraa 27 keessatti ta'in. Waan jaarraa 27 keessan ta'in. Waggaa 8 keessatti ta'e. Waggaa 8 keessatti ta'e. Isaan immoo waggaa 8 keessatti
waan godhanne jaanii isaan ammoo waggaa 8 keessatti waa godhannanii faarsee bulaa bobbaafatanii nurratti leelisaa jiran kun tasumaan ta'u dogoggora kun hojii faarsee bulaati dhiigni Oromoo ammallee dhangala'aa jira mootummaan addunyaa nu haa beeku dhiigni Oromoo dhangala'aa jira Diin Oromoo dhangala'aa jira. Hin dhagahamtu sagaleen. Diin Oromoo dhangala'aa jira. Mootummaan ammallee addunyaa nu haa beeku. Diin Oromoo ammallee dhangala'aa jira. Mootummaan addunyaa nu haa beeku. Itoophiyaa keessatti filannoon akka qabeessaa hin jiru. Itoophiyaa keessatti filannoon akka qabeessaa hin jiru. Itoophiyaa keessatti saba Oromoo cunqursuun jaarraa kanallee ittuma jira. Wanni jijjiiramee jiru Abiy Ahmed maqaa Oromoo qabaatullee Oromoo bakka hin bu'u. Abiy Ahmed dictator Abiy Ahmed down inni gumaa Oromoodhaan dhufaa bahu Abiy Ahmed lammaaf hin ta'in Abiy Ahmed Jawaariif hin ta'in Abiy Ahmed Hacaaluuf hin ta'in Abiy Ahmed Oromoof hin ta'u Abiy Ahmed Oromoof hin ta'u down Abiy Ahmed down Abiy Ahmed biyya teenya irratti lafa teenya irratti dhiitamuun miidhamuun ajjeefamuun aanurraa dhaabbatu biyya teenya irratti buqqa'uun roorrifamuun ajjeefamuun aanurraa dhaabbatu milishaan ummata keenya haadha teenya abbaa keenya tumuu ajjeesuu aanurraa dhaabbatu ummanni keenya mirga jiraachuu haalaatamuuf ummanni Oromoo piippiin dagamuu hin qabu. Ummanni Oromoo piippiin dagamuu hin qabu. Ummanni Oromoo badhaadhina osoo hin taane kun badhaadhina osoo hin taane duguuggaa Oromooti. Sirna duguuggaa Oromooti. Afaan qawweetiin yoomilleen bul Abiy Ahmed baatii hundeessaa ajjeesee Hacaaluu hundeessaa ajjeesee lammaa kaayinee Jawaar biyyaa baasee qeerroo kumaatama awwaalee ajjeesee Oromoo bakka hin bu'u. Kana maraaf itti gaafatamuu qabu. Mootummaan addunyaa ifatti mootummaa badhaadhinaa je'ee of leellisu beekuu danda'uu qabu. Keessa gabbu ilaaluu qabu. Uummanni afaan qawweetiin bulaa jira. Keessafuu Oromoon afaan qawweetiin bulaa jira. Guyyaa mootummaan itti halkan milishaan qawweedhaan ganda keessa yaatee buusii irraa guurti. Uummanni keenya gibira kafalee galii galchee qabeenyuma isaatiin miidhamuu hin qabu. Itti aansuun immoo wanni an jechuu barbaadu dhugatti waan garaa nu gube uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiru mirga dubbachuu itti isaatiin mirga lubbuun jiraachuu dhabaa jira yeroo ammaa tanaa keessatti jechuudha. Buusii milishaa uffata kan itti bitu hawaasa uummata Oromooti. Humnaan jaalatee osoo hin ta'in waliin naasawaa jiru kun buusii kufaa gulufaati moo hajamu tokkos amma eegalutti biyyaa baane dhufa kunis kanas irraa fuudhan gibirnis jechaan itti ol kaan yoo kafaluu baate immoo dachii isarraa buqqisan jechuudha. Kanaaf xiqqama sagalee uummata Oromooti ta'uun hedduun barbaachisaa jechuu barbaadetti. Galatooma waan dhaggeeffataniif ulfaadhaa.
ammallee borullee injifannoon hawaasa bal'aa Oromooti. Yoo isin dheeratan kolcha.